Okay, so this is about SDLC, which is in phase 1. Ammallee phase 1 keessaa hin baane. Phase 1 keessatti kan inni fufnee ilaallu about the bootstrap. Bootstrap maalidha? Is just the name given to a popular open source front-end framework heavily defined by this cascading style sheet. Garaa gabaabaatti the given CSS jechuu dandeenya jechuudha. Given CSS library jechuudha. Bootstrappiin kuni jalqaba gaafa HTML taasisnee CSS baranne CSS ni barreessina. Amma garuu gaafa bootstrap fayyadamnu immoo CSS barreeffame sana akkaataa dizaayinii nuu kennameen CSS sana maqaa isaa waamnee maqaan isaa kilaasiidhaan waamnee yookaan immoo IDdhaan waamnee yookaan immoo maqaa elementii sanaan waamnee gaafa fayyadamne jennu barreessuurraa gara using the right CSS fayyadamna jechuudha. Kun immoo maal jedhama? Bootstrap jedhama jechuudha. Bootstrappiin fakkeenyaaf CSS bootstrap gaafa akkanatti barreessitani yookaan geessis download gootanii HTML keessanitti dabalattaniitu utuu CSS barreessuun hin barbaachisiin given CSS kana fayyadamuu ni dandeessu yookaan bootstrap kana fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kun maal jedhama? Bootstrap phase 1 of building a full stack website development roadmap. The next one is about a responsive website. Egaa websaayitiin tokko maal ta'uu qaba jenneerra responsive gochuu qaba yookaan immoo share the screen, share the device mul'achuu qaba jenneerra jechuudha. Kanaafiyyuu akkaataa itti websaayitiin tokko responsive godhus ni baranna jechuudha phase 1 kana keessatti. Kanaafiyyuu media query ni CSS technique introduced in CSS3 dha. So it uses the media rule to include the block of CSS properties only if certain condition is true. Egaa bifa if dhaan jechuudha kan inni hojjetamu media querying jechuudha. At media jennee media rulii fayyadamna. Achii booddee CSS keenya caccabsinee fayyadamna jechuudha. Kana jechuun gaafa fakkeenyaaf websaayitiin tokko iskiriinii bal'aa irratti fakkeenyaaf laaptooppii irratti haa jennu bifa tokkoon mul'ata yoo ta'e deebi'ee immoo taabileetii irratti immoo bifa biraatiin akkaataa iskiriinii taabileetii sanaan mul'ata jechuudha. Itti aansee gaafa gara ismaartiitti gad xiqqeessinu immoo bifa ismaartifooniidhaan ismaartifoon irratti akka mul'atutti hojjetama jechuudha. Ismaartifoonii gaditti iskiriiniin isaanii xiqqoo yoo jiraatan illee akka kanatti kan inni argamuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitii tokko fuudhnee gaafa ilaallu fakkeenyaaf Apple websaayitii beekamaadha. Akkasumallee Apple kaampaaniin meeshaalee kanneen akka Mac laaptoop hojjeta. Moobaayiliiwwan iPhoonii kana hojjeta. Watch ni hojjeta. TV ni hojjeta jechuudha. Kaampaanii beekamaadha jechuudha. Apple namni walii ni yaadu. So websaayitii isaa gaafa ilaallu bifa kanaan jechuudha kan inni mul'atu. Amma asirratti kan natti mul'atu, kan isinittis mul'atu. Iskiriinii guddaa irratti jechuudha websaayitiin apple.com jedhee gaafa barreessu bifa kanaan mul'ata jechuudha. Loogoon Apple kunooti bifa Apple loogoon kun hoomeen kuni qilleensa gurraacha. Bifa kanaan karaa bitaarra taa'eera. Daansee istoor kan jedhamu linkii wayii jira. Daansee Mac kan jedhamu jira. Daansee iPad, daansee iPhone, daansee Watch, daansee Vision, AirPad, TV and phone, entertainment, accessories, support, any jedhanii bifa kanaan jechuudha kan inni listiinsaa kanaan linkiinsaa listii ta'ee jiru jechuudha. So asii gadi gaafa dhufnu immoo section by section websaayitiin kun qoodamee hojjetame jechuudha. Section 1 buy Mac or iPad for college jedha. Education saving jedhee jira jechuudha. Section 1 amma shop jettu kanatti galeriidhaan dabeera jechuudha. Sectioniin kun galeriidhaan dabeera bifa kanaan. MacBook Air jedhee sky blue color amma learn more in the back kan jedhamu jira jechuudha. Sectionii tokko kunis.
Next to that iPhone means the iPhone 16 family beekni biraati. Bifa kanaan jechuudha. So bifa kanaan akka mul'atu kan godhe tokkoffaa HTML barreessinee jirra. Fiaansee CSS apply goona irra jechuudha. So interaaktiiviidhaaf immoo bifa kanaan gaafa onneen immoo JavaScriptis galchinee jirra galee jira jechuudha asirratti. Galchinee jira gaafa hin jedhu just as a full stack website developer yookaan immoo as a software developer jechuudha. Kanan asirratti isin hubachiisaa jiru. Bifa kanaan jira jechuudha. So responsive websiteidha. Websaayitiin tokko jechuudhaa fi amma immoo mee iskiriinii xiqqaa irratti argamee mul'ata. Inspect goonee click jennee inspect jennee gaafa kanatti ilaallu horii isaa karaa duubaan nu fida. So mee warreen dalga galanii jiran store mark DVR code maal kan jedhan asirraa ni mul'atani. Garuu asii click gaafa godhu asii gadee vertikaalii jechuudha kan isaan tarraa'anii jiran. Kan akka ta'u kan godhe just applying responsive yookaan immoo media query asirratti apply gochuu qotti jechuudha. Kanaafiyyuu websaayitiin tokko responsive jechuun gaafa iskiriinii xiqqaa irratti ilaalu maal fakkaata yookaan immoo gaafa iskiriinii guddaa irratti ilaalu maal fakkaata. Qabiyyee isaa hin jijjiirin garuu immoo bifa akkamiin mul'achuu danda'a kan jedhudha jecha media query. Kanaaf waan keessatti media query ni baranna jechuudha. As the end of the time portfolio keenya ni hojjenna. By using HTML, CSS, Bootstrap, Media Query kanneen kanaanii namni tokko utuu gara peejii sattaanutti hin darbin peejii waanima kana keessatti staatik weebsaayitii mataasaa build godha jechuudha. Build gochuu duwwaa otoo hin taane laawunchii godha jechuudha. Fakkeenyaaf we have as Wata Technology, we have our portfolio website which is Wata Technology. Wata Technology bifa kanaan jechuudha. Ilaaltan bifa kanaan lakkuma appii kana jechuudha. Bifa kanaan Wata Technology website mataasaa qaba. Responsive website interactiveidha. So bifa kanaan ijaarama jechuudha. So you can build your own static website by only learning HTML, CSS, Bootstrap, Media Query. Kun immoo phase 1 keessatti jechuudha. Okay. So dhaggeeffattoota keenya akkuma irra deddeebinee dubbachaa turre YouTube chaanelii keenya kana subscribe gochuun linkii isaa immoo koppii linkii gochuudhaan hiriyoota keessan qabsiisuun teknooloojiin maal akka ta'e bu'aasaa fi koorsiiwwan teknooloojiidhaan wal qabatan kan waliin baratan jenna jechuudha. Okay, itti fufna amma phase 2 galee phase 1 xumurree the full stack website development course roadmap which is explained in detail the JavaScript roadmap. JavaScriptiin koorsii full stack website development keessaa isa tokko fi peejii mataasaa qabatee kan bahedha jechuudha. Kanaaf JavaScript roadmappiin immoo maal? Akkamittiin JavaScript tokko eessaa kaanee barannee xumurra kan jedhu immoo asii gadi haa ilaallu jechuudha. JavaScript for beginner, for intermediate, for advanced topic jira. Anyway, JavaScript for beginner jennee asii gadi gaafa kaanu JavaScript for beginners. JavaScript for beginners. Introduction to JavaScriptiin jalqaba irra dhufa. JavaScriptiin maalidha jechuudha. Isa booddee kana keessatti what JavaScript, history of JavaScript, JavaScript version, how to run JavaScript, akkamittiin JavaScriptii kana run goona kan jedhu jechuudha. Homaa JavaScriptii kanarratti fakkeenya tokko fudhannee ni ilaalla jechuudha. HTML, CSS, JavaScriptii itti fayyadamnee fakkeenya tokko ni ilaalla. All about variables. Variablein immoo maali? JavaScriptii keessatti kan jedhu jechuudha ni ilaalla. Variable declarations, the variable questioning, the variable naming the rules, variable scopes. Variablein tokko immoo amma eessaatti deema kan jedhu jechuudha. Variable scope, the block, the function, and the global scope kanneen jedhaman. The objective prototype, prototype inheritance
kanneen jedhaman JavaScript keessatti hammatamu. Data types in JavaScript, object type of operators, built-in objects, JSON kanneen jedhamanii data type keessaa string, undefined, number, null, boolean, symbolic kanneen kana fakkaatan typecasting, conversion, implicit, explicit fi kanneen kana fakkaatan the data structures, equality comparison, indexed collection, type arrays also kanneen kana fakkaatan ni ilaalla. Loops and the iterations, the control flow, expression and operations kanneen kana keessaa conditional operators, comma operators, unary operators, assignment operators, comparison operators, arithmetic operators, bitewise, logical, begin, string operators kanneen jedhaman JavaScript keessa jiru jechuudha. The functions ammas JavaScript keessatti functions ni baranna jechuudha. The function parameters, row functions, argument objects, scope function, function stack, built-in functions kanneen jedhamaniif kanneen kana fakkaata jechuudha. The strict mode, function borrowing, explicit binding kanneen jedhaman JavaScript keessatti hammatamanii jiru jechuudha. Akkuma ilaaltan JavaScriptiin barnoota baay'ee murteessaa fi baay'ee bal'aa ta'ee fi baay'ee baratamuu qabu baay'ee murteessaadha jechuudha. Namni JavaScriptii sirriitti bare waa'ee Python parsantii hedduu akka baru ani ofii keenyaaf argeera jechuudha. So JavaScript is the most important course in the programming language. Kanaafuu JavaScriptiin sirriitti baramuu kan qabuu fi namni kamiyyuu JavaScript irratti xiyyeeffannoo kennee barachuu kan qabudha jechuudha. Because gaaffiiwwan interview yeroo furstaa gosaa development taatanii qaxaramuu deemtan illee kan isin gaafatamtan JavaScriptidha. JavaScript keessaa immoo algorithm thinking kan jedhamu jira jechuudha. Algorithm thinking kan jedhamu jira. Keessatti gaaffii ni gaafatamu interview. Kanaaf bifa kanaan JavaScript maaster gochuun ni danda'ama jechuudha. Okay, mee amma fakkeenya tokko waliin haa ilaallu. Akkamitti HTML'n CSS wajjin connect ta'a. Akkamittiin JavaScript HTML wajjin connect ta'ee browserii keenya keessaa Chrome irratti immoo display ta'a kan jedhu fakkeenya tokko fudhannee ilaaluu yaalla. Xiyyeeffannoon keessan nu waliin yommuu viidiyoo kana ilaaltan daawwachuu duwwaa otoo hin taane yaadannoo qabachuudhaan warri laaptooppii qabattan immoo nootii qabachuudhaan fakkeenyawwan JavaScript ilaalaa barattan jenna jechuudha. Okay, dhufuuna fakkeenya tokko fudhannee HTML'n akkamittiin akka baratamuu eegalu yookaan immoo eessaa akka ka'u ilaalla jechuudha. HTML supportee CSS connecting with HTML supportee JS connecting with HTML kan jedhamu ilaalla jechuudha. So kanaan index.html extensioniin HTML egaa .html jenna jechuudha. .html gaafa jennu fayyada barreessuuf kaanu HTML ta'uusaa jechuudha. Dokumentiin nuti barreessinu HTML ta'uusaa kan nutti agarsiisu. HD gaafa jennu verjiniiwwan HTML nuu fida. Kana keessaa HTML5 fakkeenyaaf HTML'n version 5 irra jira waan ta'eef HTML5 kan jedhu kan nuti fudhannu. Then title isaa full stack website development course roadmap full stack website development development stack yoo jenne kanaan jechuudha. Stack yoo jenne title jechuudha. Body kana keessatti immoo yani element waan jenne you can say hello world jechuu dandeenya. You can say anything waan barbaadde jechuu dandeessu. Yoo dandeessan jechuudha. Visual Studio Code install gootanii the first page of HTML page which is a hello world maqaan ilaaluu dandeessu.
launch gochuu gaafan barbaadu I am connecting my HTML to my Google itti jedhee gaafa kanaan fidu live server gaafa jiru launch naa godha jechuudha. So bifa kanaan jechuudha kan inni naa fidu. Maqaa bifa kanaan asitti immoo HTML HTML title jedhatte I'm going to link my HTML to CSS link CSS jedha. Bifa kanaan style sheet by default ni dhufa. Immoo CSS kun jira. CSS inni jalatti sorry bifa kanaan link CSS CSS style.css CSS immoo folderii kana then CSS jedhama faayilii style.css kan jedhamu HTML barreeffamee jira jechuudha. So bifa kanaan gaafa ilaallu margin padding 0 bodiinsa background color which is CSS property black color isa white inni kun jechaadha inni kun jechuudha. Inni kuni H1 immoo background color isaa blue text align isaa center irra ta'u waammees hello bonnet kan jedhamu jechuudha. Akka jedhee isinitti mul'achiisuu danda'a. Yoo mul'ata ta'e garuu hello world the background is blue the body is black jechuudha. So bifa kanaan jechaadha kan nuti HTML in connection with CSS. Also HTML keenya JavaScript wajjin wal connectee jira. Yommuu keenya script jennee innu JavaScript jechuu keenya source isaa gaafa fidannu we are going to go script right. Kanan gaafa innu scriptiin keenya yookaan immoo JavaScriptiin keenya HTML wajjin jira jechuudha. So we can write HTML, CSS and JavaScript at once. Kanaan website tokko ijaaruu ni dandeenya jechuudha. So bifa kanaan gara sadarkaa websaayitii ijaaruu gara fuulista website developer ta'utti adeemna jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya. Okay. So kana fakkaata gabaabinaan fakkeenyi nuti HTML, CSS fi JavaScript fudhachuudhaan ilaalle jechuudha. Itti fufna the full stack website development course roadmap amma keessattuu keessaa baanee gara phase 3 yookaan immoo gara latest technology of the latest technologies in building a full stack website development keessa jirra jechuudha. Kana keessaa kan jalqabarraa ilaallu the node.js roadmap yookaan immoo node.js structure node.js ilaalla jechuudha. Node.js. So definition isaa gaafa barachuuf gara barnootaatti nu ilaalla. Amma garuu the roadmap yookaan immoo structure how to master the node.js kan jettu ilaalla jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya. Kanaafiyyuu Node.js introduction to Node.js kan jalqabarra dhufu. Node.js maali yookaan immoo what is Node.js, why we use history, Node.js versus browser kan jedhaman jiru jechaadha. Running Node.js code run goona jechuudha. Instance modules common JS, ESM kan jedhaman jiru. NPX, NPM kan jedhaman jiru. Global installation, local installation in Node.js, error handling kan jedhaman koorsii kana keessatti hammatamanii jiru. Semantic versioning kan jedhaman jiru jechaadha. Asynchronous programming kan jedhaman ni jiru jechaadha. Fi kanneen iskiriinii kanarratti mul'atuu fi linkii isaa
description isaa YouTube channelii jalaa waan keenyuuf itti jalaa argachuu ni dandeessu. So updating package, running scripts, npm workspaces, creating package, promises, fallbacks, and so on. Kanneen kana fakkaatan node.js jalatti hammatamanii jiru jechuudha. Taansee command line apps working with heights kanneen jedhaman as jalatti hammatamanii jiru jechuudha. Building and consuming APIs, monitor changes, template engines, working with databases, test, keep running, logging, create, streams, debugging. Warreen kun egaa warreen murteessoo node.js kana yookaan immoo node master gochuuf fayyadan jechuudha. Built-in module kanneen jedhamanii fi kanneen istiraakcharii isaa bifa kanaan agartan tokko tokkoon irra deemanii barachuu kan nama barbaachisudha jechuudha. Yoo tokko tokkoon irra deemnee hin baranne iskiilii kana gonfachuu hin dandeenyu. Iskiilii kana gonfachuu hin dandeenyu jechuun immoo you can't compete with the world of software developers. Yommuu software developerii taanu kan nuni dorgomnu lookaalii yookaan immoo dorgomtootuma naashinaalii yookaan immoo qe'ee keessaa duwwaatu hin taane we are going to compete with the world of software development environment isaanitti makamna waan ta'eef iskiiliidha jechuudha. Addunyaa kan isheen nu barbaaddu iskiilii kana immoo gonfachuuf sirnaan adeemsawwan kana hordofnee maaster gochuu qabna jechuudha. Koorsiiwwan istiraakchariidhaan ta'an kana maaster gochuutu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun node.js roadmap to master the node codes. Next to that, we are going to see the express.js, which is the backend technology of full stack website development course. Kanaafi kana keessatti immoo kan nuti barannu setting up an express application, running, middleware, handling, serving, template engine, authentication and security, environment variables and configuration, working with database, best practice and patterns, ready to dive in. Kan jedhamani warreen kan ammoo egaa express.js jalatti kan barannuu fi kan shaakallu baakend teknooloojii jechuudha. Tokko tokkoon kaa'ee jira. Kana bifa tiyooriidhaan osoo hin taane bifa piraaktiisiidhaanii tokko tokkoon gaafa kuusaa eegallu waliin barannu ta'a. Isin garuu bifa kanaan dandeenyaan koorsii kana yuutuubii irraas haa ta'u bakka argattanii ofii keessanis of barsiisuu dandeessu. Barbaachisaa ta'an immoo nuyi barsiisu. Duratti galmooftanii koorsii kana sirnaan barachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. So bifa kanaan taa'ee jira jechuudha express.js which is one course of the full stack website development course kana jechuudha express.js. Next to that, the database which is the MongoDB. We can also have MySQL. I prefer to show you the roadmap to learn MongoDB. I prefer it. Isin garuu MySQL ilaaluu dandeessu structure isaa. So MongoDB basics jalqaba irratti kan gochuudha. Data model and data types kan jedhaman jiru. Data collections and methods kan jedhamanis jiru jechuudha MongoDB keessa. So bifa kanaan taa'anii jiru jechuudha. Bifa kanaan taa'anii jiru. Embedded objects and arrays kan jedhaman jechuudha. Isin kan argamu SQL versus NoSQL kan jedhaman what is MongoDB, why we use, atlaasiin maalidha, terminology, semantic document kan jedhaman asii gadee kanaan structuring isaa taa'ee jira jechuudha. Query operators, useful concepts, konseptoota garaagaraa jechuudha. Scraping indexes, performance optimization, aggregation, transactions, developer tool, scaling to MongoDB, MongoDB security kanneen jedhamani MongoDB koorsii jalatti hammatamanii jiru jechuudha. Egaan bifa kanaan nuni koorsii kana tokko tokkoon HTML irraa kaane hanga dhuma full stackitti jechuudha. Viidiyoo isaa waraabnee yommuu itti self-paced yookaan immoo
e-learning irra keenyu ni jiraata jechuudha. Ammasittuu garuu onlaayinii karaa laayiv sekshinii yookaan virtuaaliin faana barachuu ni dandeessu. Kun the full stack website development roadmap which is explained in detail. Kanaafiyyuu daawwattoonni keenya linkii yuutuubii keenyaa kana hiriyoota keessaniif share godhaa. Akkasumas chaanalii keenya kana subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Isaan kan nuti ilaallu garri immoo bifa kanaan structure ta'ee jiru merni jedhama. Full stack website development gabaabumatti merni stackidha. Stackii lama as qaba merni mean. Kanaafiyyuu merni gaafa jennu react ni dhumaa react jechuudha. So CLI tools, bytes, components, rendering, the hooks, routers, state management, writing CSS, components, or libraries, and headless component libraries, API call, testing, the frameworks, kanneen jedhaman immoo koorsii keessatti hammatamanii jiru jechuudha. The forms, types and the validations, advanced topic jiru, animations, their boundaries, server APIs, suspense, portals, the mobile applications kanneen jedhaman immoo maalidha? Direct koorsii keessatti hammatamanii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa addunyaa kana wajjin dorgomtanii beekumsi keessan 100% kana jechuun dandeettiin keessan yookiin skilling keessanii warreen kaan caaluu qaba jechuudha. Because you are going to compete with the developers of the world. Fakkeenyaaf kaampaanii tokkotti qaxaramuuf interview taatu yoo ta'e dorgomaa keessan caaltanii argamtuu qabdu. Dorgomaa keessan caaluuf immoo skillii kana sirriitti maaster gootanis immoo keessaa dhiimoo keessan kompiitara keessan irraa moodela keessan kompiitara keessan irraa qabaachuu qabdu jechuudha. Daawwattoota keenya kun egaa karaa ittiin isin barnoota sooftiweerii barattan jechuudha. No more theory AI keessatti addunyaa teekinooloojii kana keessatti egaa teooriin iddoo hin qabu yookaan immoo bakka hin qabaatu jechuudha. Kan bakka qabaatu your skill, your demo, your model dandeettii keessan jechuudha. Dandeettii keessan kana gabbifachuuf immoo shaakaluu yookiin guyyaa barachuu wantoota haaraa dhufan maaster gochuudha jechuudha. Akaadaamikaalii cimuudha jechuudha. Kana jechuudha. Egaan walumaa gala the full stack website development course roadmappiin yoo kana ta'anii phase 1, phase 2 fi phase 3 hiramanii yoo kennamanii erga phase 1 kana phase 2 kana phase 3 kana fixnee immoo at the end of the course we have a project phase. Utuu gara addunyaa teekinooloojiitti hin seene, utuu gara addunyaa dorgommii hojiitti hin ceene kan nuti barannu yookaan immoo kan hojjennu we will have the full stack application projects projectiiwwan qabna jechuudha. Kanaafiyyuu inni maal jedhama full stack developer frontendii baranneerra backendii baranneerra walitti gaafa dhufu the full stack ta'a. Full stack website developeriin kun immoo projektiidhaan jechuudha kan inni adda bahu kanaaf full stack applications hojjenna jechuudha. Full stackiin egaa roadmappii suma tokko tokkoon ibsine ta'ee kanneen kana gabaabinaan kana warra kana qaba jechuudha. Full stack ta'uudhaaf nam tokko full stack website developerii ta'uudhaaf HTML ni baratanneerra HTML maaster gochuu qaba. HTML daansii CSS dha jechuudha kan inni maaster godhu. HTML plus CSS checkpoint ni qabaata jechuudha yookaan immoo HTML naa galeeramuu naa hin galle CSS naa galeeramuu naa hin galle kan jiru projektii mataa isaanii hojjetu jechuudha. By the way HTML gaafa barannee fennu utuu gara CSS hin dura projektii tokko lama ni qabaanne jechuudha. Kan ittiin test goonu yookaan immoo kan ittiin exercise goonu jechuudha. Kanaaf checkpoint mataa isaanii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf karaan checkpoint kana gaafa ilaallu ni fudhachuudha. Checkpointiin keenya test goona jechuudha. You have learned HTML and CSS. You should be able to build static web page. By using HTML and CSS kan nuti build goonu static web page dha jechuudha. So bifa kanaan checkpoint kana ilaallee gara saxxaanutti dabarra. Kaasee JavaScript
adeemsadha jechuudha. HTML, CSS, and JavaScript. JavaScript also has its own checkpoint, which is interactivity dha. Itti aansinee NPM dha jechuudha kan nuti barannu yookaan immoo kan nuti hojjennu piroojeektii keenya keessatti NPM jechuudha. Itti aansinee Git, itti aansinee GitHub, itti aansinee Tailwind, CSS, React jenneetu deemna jechuudha. Amma asitti egaa front end jenna jechuudha. Amma kanatti front end start end of front end apps and start back end development jechuudha. Back end immoo Node.js irraa kaane hanga SQL yookaan database management system, RESTful APIs, POS, Redis jennee gaafa kanammoo akkuma checkpoint ni qabaanna. Checkpointiin keenya complete app. Appii guddaa tokko kan full stack website developmentidhaan hojjetame asitti hojjenna jechuudha. Piroojeektiin keenya kun egaa tokko lama sadii ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan full stack website developmentii barannee piroojeektiiwwan full stack appilikeeshiniidhaan hojjetamuudhaan qophaa'an irra deebinee hojjenneetu gara addunyaa teekinooloojiitti ceenaa jechuudha. Daawwattoota keenya egaa walumaa gala full stack website developmentiin roodmaappiiwwan amma kana keessa darbeetu hojjetama jechuudha. Kanaaf namni full stack website developmentii baratee full stack website developer ta'a jechuudha. Full stack website developer ta'e jechuun immoo addunyaa dijitaalawaa kana keessatti maaster godhe jechuudha. Maaster godhe taanaan immoo dorgommii of qopheesse jechuudha. Dorgommii of qopheesse jechuun immoo wherever he or she is he or he can do any jobs around the worldwide, globally hojiiwwan garaagaraa kaampaaniiwwan teekinooloojii keessatti ramadamee hojjechuu danda'a. Weebsaayitii mataa isaa ijaaree gabaa addunyaaf dhiyeessuu ni danda'a. Akkasumallee e-koomersii mataa isaa yookaan gabaa addunyaa mataa isaa illee ijaaree gabaa addunyaa kana keessatti daldala guddaa tokko ijaarrachuu danda'a. Like Amazon, Alibaba, Microsoft, Apple, and so on. Kanneen kana fakkaataniin dorgomuu ni danda'a jechuudha. Egaan bifa kanaan yoo ilaallu barnoota kana barachuudhaaf jechuudha. Eessaa arganna koorsii kana jettanii yaaddoo hin qabaatinaa. Viidiyoo dhumaa irratti eessaa akka argattan, akkamitti akka barattan diiteelii ibsameera waan ta'eef achirraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Galatooma. YouTube chaanelii keenya kana subscribe gochuudhaan linkii isaa immoo koppii linkii gochuudhaan hiriyoota keessaniif qooduudhaan yeroo yerootti koorsiiwwan barnoota teekinooloojii wajjin wal qabatu argachuu, hordofuu akkasumas wantoota haaraa asiin darban akka hordoftan jenna jechuudha. Galatooma. Okay, daawwattoota keenya qophiiwwan keenya garaagaraa keessatti adeemsa namni tokko gara addunyaa dijitaalawaatti ce'u the full stack website development roadmap kan jedhu paartiiwwan garaagaraatti kutaawwan garaagaraatti qoonnee isiniif dhiyeessaa turreerra jechuudha. Waan daawwattaniif galatoomaa jenna. So adeemsa kanaan egaa gara addunyaa teekinooloojiitti gaafa ceetanii faayidaawwan isin argattan immoo it is unlimited benefit and package in the real world. Faayidaa isin addunyaa teekinooloojii kana keessaa koorsiiwwan kana yookaan immoo diijitaal iskilsii kana barattanii argattan hedduudha jechaadha. Hanga mana keessan teessanii addunyaa garaagaraa keessatti hojii hojjechuu dandeessanitti hanga sooftiweerii mataa keessanii hojjettanii gabaa addunyaaf dhiyeessuu dandeessanitti. Akkasumas hanga gabaa ofii keessanii ijaartanii gabaa addunyaa kana keessatti daldaluu dandeessanitti kan isin dandeessisu barnootawwan diijitaal iskilsii kana ta'an barachuu fi shaakala isaa sirriitti qabaachuuf addunyaa teekinooloojiif artifishaal intelligensii kanaa wajjin deemuudha jechuudha. Infoormeeshiniiwwan akka kanaa barsiisoo ta'an kana argachuudhaaf immoo YouTube chaanalii keenya kana sabiskiraayib gochuu akkasumas dargaggoonni baay'een addunyaa teekinooloojii kana keessatti akka hirmaataniif immoo linkii kana koppii linkii gochuudhaan sooshaal miidiyaa keessan irratti akka maxxansistan isiniin jenna. Akkasumas barnoota full stack website development kana barachuudhaaf lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti mul'atu irratti bilbiltanii galmaa'uudhaan
akkaataa dandeettii keessaniin barachuun ni danda'ama jechuudha. Yommuu koorsii kana barachuu dhuftanii kan nuti isin dirqamsiifnu jira jechuudha. Innis inni jalqabaa internet access stable ta'e qabaachuun dirqama ta'a jechuudha. Because baroonni kun shaakaladha maleesaa is not a theory miti. Akkasumallee laaptooп yookaan deeskitooppii qabaachuu qabdu. Exercise gootu yookaan immoo ni shaakaltu waan ta'eefi kanneen kana qabaachuun barbaachisaadha. Akkasumallee dirqama ta'ee mul'ata jechuudha. Sagantaa biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Ulfaadhaa jenna.